Egaa hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallah irraa daawwa keessa gabaa gabba'uu fi akkasumas ottee bituu jedha jechuudha ottee marqaa. Na waliin gabbaa isin ja'a laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Waaw jamalaan hedduutu akka babbareeddii jabanaawwan waan shaklaa ta'e hundaas bitti agarsiisa. Kanaaf ittiin keessa na waliin haasa'u isin jecha akkuma argaa jirtan kana manaa bahutti jira ilaala. Kaameraan kiyya ilaala cawwuu isaa agartanii. Waa'ee agamma garuu ittuma waraabaa jira laala waan inni gurraacha sirriirra ooftan agartanii bakka sana jala lafa dha'ee gaaf kaan sibiilota lafa dha'ee akka inni ta'u garuu agamma ittuma waraabaa jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni saalamni keessan nagaa dalagaa afiyaan akkam isiniin jedha. Nabira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa akkuma amma argaa jirtan kanatti manarraa baay'ee taaksii qabadheetiin jira isinitti agarsiisa jedheeti aga tokko naannawa an jiruurraa gara magaalaa deemuuf jechuudha. Kuni magaalaa keessa geennee jirra akka mana baay'inuu raawwuun xiqqoo namatti tolu dirqama sirriitti of eeggannoo barbaachisa jechuudha. Karaa deemanii viidiyoo waraabuun hattuun baa'atee jira. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka of eeggannoo barbaachisa. Akkasiin jedha kun amma safara teelee ga'ee jira waarkaa jechuudha namni beektanii Adaamaa keessa gadi naannawee jechuudha. Hordoftoota kiyyaa bakka teeleen bakka hedduu jira haa ta'u waarkaa jiraanii agartanii firaankoo gara olaanu jechuudha. Eegas booda asitti bu'ee karri an deemu magaalaa keessaa miti magaalaa irraa achi bahaa garuu asitti bu'a dirqama taaksiin asitti naannessuu dubaraatti deemu jechuudha. Asfaaltii cehee kun akkuma argaa jirtan kana suuta jedhee akkamitti akka waraabaa jiru natti beeka. Bilaa qabadhee jira. Bilaa ofirra gadi qabee akka mul'atutti waraabutti ture. Maaliif uffaataadha jechuudha hojii keessa jiru. Haa ta'uti addallee deemuu barbaachisaa miti. Asumaan yeroo inni jalaatii dhiyoo galtan kophaa keessan gadi hin ta'inaa. Nama alaa galee kanumatti ilaalanii argan jechuudha. Hedduuwwan si hordofan. Kun jedhanituma gara James Gudsuu deemanii ni beekan jechuudha. Isaan nama warra qabuu fi nama alaa galee keessattuu sirriitti beekanii bakka ati deemtu adda kee yoo deemtu ta'e akka taaksiilee dhimma konkolaataa ta'anii si duukaa deeman jechuudha. Haala ilaalanii galanii sanni goota nama kaawwan fudhatanii waan garaagaraa fayyadamanii sana akka tullaatuu fi bakka marattu akka namaaniif simin jedhee gibee waraabaa kanaaf aga dubbarte nama godhaa qabadhee jira xilaa gadi qabeetuma aduu waan biraati waan ta'eef sitti sin waraabutti jira. Amma gama ce'uu barbaadee fi ispaaltii gama gara sirraan gaddeema aduu bismillah torri kun gara sa'aatii 5 ta'uu jechuudha sa'aatii 4 walakkaa akkasii garuu aduu waan biraati ganamumaanii jechuudha. Sa'a booda immoo kanuma caalaayyuu kanaaf gadi bahee shaklaa garaagaraa binnaa hojiin shaashaa jennaa waan tokko hojii laallaa magaalallee lallaalaa ijaanii baay'ee jechuun baay'ee namatti tolu viidiyoo gisee warraaban garaagaraatti bareedu. Aduu keessaa kaameraan keessatti mul'isu jechuudha. Aduun bakka biraati. Haa ta'uutii kunoo kana fakkaata. Amma ce'uu fi garuu makiinaan hedduu tajaajilsiis deemus kaasee gaddeemus jira. Gamaa gamana laallee suuta jennee ceena jechuudha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo biyyaalaanitti kun jirtanii laalaa laayikii sheerii godhaa isiniif ja'a dubarbachuuf yuutuubiin akkanuma gisee tokko sirriitti dhaabbee hojjeta inni ilaallama walirra xiqqoo guyyaa 2-3 addaatti deefee rikoomendii namaa godhu jechuudha viidiyoo isin gadhiistan sanii garuu namillee waan laalu filata. Haa ta'uutii keessatti ilaala isiniin jecha kun amma suuta jedhee cehee jira cehee garana bakka kana biyyeen baay'ee ba'atti. Kanaafuu anamma kana jala deemuu jechuudha. Karaa namni ittiin deemu karaa luka namaa jechuudha. Karaa ispaaltii irra sun ta'e zadeema garana as cehee fuudhii kana jala gaddeemu jedha. Saniin booda biroo agarsiisa banyaan dhaabbatee jira. Bakka namni beekan jedhee yaada. Kanaaf waan suutii jedhee asirraa akkuma nama waa waraabullee fakkaatu. Fakkeenyaaf gisee waa waraabu achi qabeetii miti kan waraabu jechuudha. Akkana bilbila ofirraa achi fageessu sun taane kaameraa baneetumaan akka nama xiqqooma akkuma nama silkee akka qabadhee deemu agartanii akkasitti malee yeroo ammaa kanatti namarraa butan waan ta'eef rakkisaadha. Maal fakkaatti miidhaman garri anis ni waraabe dhugaa dubbachuuf Adaamaan bal'inni isitirraa haga feetan hoggaa baay'oo keessattan nama dafee manaa babba'u malee namaan qabatamtu. Dhugaa dubbachuuf an bakka muraasa beekuu isin jedhe hin amantanii garuu hoggaa hedduu keessa jiraadheera hoggaa 7 akkas
jiraadheera jechuudha. Sanii oluu ta'uu na oolu garuu bakka mara hin beeku. Maaliif manaan ba'u uumama kiyya irratti baay'ee manaan ba'u hin jaaladhu illee olii gaddeemu hin jaaladhu amala kiyya irratti jechuudha. Amaluma kiyya durallee gizee maatii bira jirus hin ba'u amma akkasuma jechuudha. Galee mana barumsaa irraa kan qo'adha. Deemu mana barumsaa eegaddoo qaban deemu saniin gara kanaan nan beeku hin jiru. Amalli sun bakka keessatti guddadhe waan ta'eef akkasuma jechuudha. Amma dhimmoo hiitiif oo gabbayee malee akkuma namni gabbayee namni ijoolleen bara akkanuma gabbaatee naannoo barachuuf olii gadi hiriyoota wajjin olii qaxaranii baay'ee akkas waan akkasii ani hin jaaladhu ani. Dhimmoo qabaadheen deema bakka dhimmaa sana ogeehe gara mana deebi'uuf hagamta akkana sarda jechuudha. Manuma namaa keessa dhaquudhaan na cinqa keessatti bakka gumachi bahee mana fedhe haa ta'u mana jechuun bakka mana haadhaaf abbaa kiyyaa yoo ta'e malee gadi bahee keessi kiyya bakka na jarjara fedhe osoo hin ta'in hin beeku. Asitti lukaan deemee abdii muree ka ture wanni argadhe gaarii argadhe xiqqoo gadi fagaate jechuudha bakka inni boodi sun garuu karamarraa haa ta'uti gadi espaaltii guddarraa gadi keessa gadi seenama karaa ol akka lukaan eega fixeen booda ta'a gaarii kan argadhee jira. Sanii booda gara gabayaa sanitti nageessa jechuudha gaariin kuni. Isinan gadhumaatti na waliin turaa viidiyoo laayikii gochuu hin dagatinaa maal akka bituu hedduuf akka deemaa jirullee ejjumaan kan laallu ta'a. Gadhumaatti na waliin turuu hin dagatinaa. Namoonni mootu viidiyoo laayikii sheer gootan namoonni akkasumas sabskraayibii godhaa jirtan hundi keessanuu warra seenaa kana dhuftanis warri jalqabarraa na hordofaa turtanis hundi keessanuu hedduu akkanaaf galatoomaa isin jaaladhaa isin kabajaa mara keessanuu jechuudha obboleeyyan kiyya. Agaa namoonni biyya garaagaraa teessanii daawwattan warri laayikii gootan hiriyoota keessan irratti sheer godhaa jirtan hedduu faadhaa galatoomaa isiniin jedha. Rabbiin immoo nagaan biyya keessatti isin agartu isin biyya keessatti galtanii jireenya bareedaa kan jiraattu irratti isin haa godhu. Akka isiniif haa kennu isiniin jedha. Amma godhamee malitti beekan waa'een bara abbaa rabbi raaqee baruu hin beekamu. Akkana isiniin jaarru sitti kiyya karaan maal dhiqoo kun itti fagaate walakkaa lukaan deemee ture eegas booda argadha jechuudha. Gaarii kana baajiin immoo maaliif akka ta'e kunoo gaariin bakka kana dhaabata jechuudha. Duraan caafi gara sitirraa amma garuu ol siqee gara dhaabbata saniif lukaan deemee amma geennee jirra. Bakka kana yoo barbaaddan bakka nama dhaqe kana warri Adaamaa keessa jirtan hodhaa garaagaraa achiin argattanii shakala inkaan namni keenya baay'een fayyadamu illee fayyadamu yeroo jalqabaatiif bituu deemaa jira waan bitu kana garuu hodhaa masoobii safeediiwwan garaagaraa waan hodhaa ta'e asitti ni argattanii. Gindoo argeen beeku suuqeetiin dhabeen iyyuu garuu hodhaa kaawwan masoobii dabboo kabiddeenaa soortuu waan akkasii bakka kanatti ni argattan ganama jechuudha. Ganama subii gisa deemtanii ni argattan jechuudha. Sa'aatii booda naggaadee qofa jira. Ganama subii gisa ta'e garuu warri namaatti jira jechuudha. Subii gisa yookaan immoo naggaadee yommuu sana irraa fuudhanii namatti tarrafanii jiranii asitti gadi deemee jirra. Moo maaltu jedha warra bachuuf yommuu bituu bahee ottee marqaa bituu bahee jechuudha. Ottee marqaa garuu maasaruu haalachuun dhibee kana sallabbitee ture garuu gisee nagari bira as haadha kiyya biraa gara mana kiyyaa dhufu meeshaa baay'ee harkaa qaba waan ta'eef natti hin tolle achi fiduun waan cabu waan ta'eef gisee biraa fudhu jedhee kunii dhufee namummoo barbaadeen fudhee arganne otteen hin jiru. Ottee tapha Mungkin aku pada mau kau aja. Terus kan kita kan ini sana contohnya. Dia lah kan era super rara kami sih kan itu kan video kan video kita aman. Mai gak pada dama. Kalau kita ni lo temen jatuh. Ini nih kami tu guru kau bukan kami ni terasa ni dia kami ya. Kuno midhaan jijjiiranii jiran leelaa kaduutti baadhatanii akkasumas bilqaan kunis ni jirti aannan itti raasan jechuudha. Kun akkasumatti fakkaatti kaamisiin olii gad ooftu kun ottee magaaru nama natti hin tolleena. Mee gara biraa laalee dhufa jedheeni biraa deemutti ture. Jabanaawwan illee natti agarsiisanii lallaalee. Jabanaa kana mana dhabuun fedhu garuu hin jaaladhu bunatti danfisee gisee baay'ee baqa gisee tokkotti danfisa garuu bakka keessi kiyya gammachuun qabu. Keessi isaa sun waan maaliif sababaan isan feene keessa isaa san harka kiyyan ga'ee waan dhiquu hin dandeenyeef waan wayii itti jalatti maxxaneetiin bishaan dhiqa gisee keessa shafu waan keessaa boofu anatti fakkaatu sanumaaf jechuudha hin jaaladhu jabanaa baay'eeni garuu manaa ni qabaa yeroo tokko illee itti fayyadama ganna gammachiisu jechuudha waan garaa keessa isaa battala san ijaa hin argineef
harkaanis ga'ee waan hin dhinneef waan biraa fi miti akkana kadaabboollee kunniin jira shaklaawwan gatiin isaanii naan ta'e rakasa wallaa eelee biddeenaa bicha tuwiddiidha ka shaklaa kana distiif jabana rakasa asitti distii bituu tokkollee distii fi ottee bituu barbaade distiillee yeroo jalqabaati shaklaa kanatti baay'ee fayyadameen beekuani garuu yaaluu barbaada amma distiillee bitee otteellee warga bitee samboona manatti ka wajjuma sileessinee wajjuma itti fayyadamna wajjuma goona isinan garumatti na waliin tura bakka kanatti distii irraa bitee waan isin ajaa'ibu ottee qooyi gibbii keessanii qabaanaan jette namittiin jechuudha anin teessan amaneetu mosoo hojii deemee gibbii isii ottee marqaa hin qabanaan jette gibbiitti kootu ilaaltinaan jette as dhiyoodha innan asuma inaan jette jechuudha. Eegas wajji ka'ee deeme ottee mantaaneef bilaash hojii deeme distii kana jaaladhe an dura garuu diqqooni guddate baay'ee akka guddate agartanii guddaadha jechuudha garuu kanatti jaaladheeti guddinni isaa mootu hin jaalanne kanaafuu kanarra mallas jedhu naa kenne jedhee jira. Bakka natti tolagin manatti fi itti fayyadamee hin beeku distii diqqishuu wayiiti takka malee shaklama ta'e amma yaaluu ede jechuudha. Kanaaf hojumaan bennee gara manaa deebina saniin booda sileessinee itti wajjannaa jechuudha. Viidiyoo kiyya irratti ni argitanii isinan gadhumaatti turaa kunoo tana naa kennitee jirtee bakka taatu jedheeni as keessa wannan bitoonni biraa hin jiru jabana manaa ni qabaa wanni guddaan an bahee hottee marqaa ture. Ottee marqaa gibbiin qabanaan jennaan akkam gammadee wajjuman deemu seetanii amaneetu mosoo gara birallee nageessitee mina ittiin abbaa isii hin beeku wanta kana kun barbaachisaa miti jechuun anillee hin beeku osuma akka hin taane deemuu akka hin qabne osuma beeku wajji deeme garuu fagoo miti bakkuma isiin gurgurtu sana fuudha sodaataa tumsuuta jedhee ol seeneeti. Sanii booda hoteela isin natti agarsiistu sin ajaa'iba qoo isinitti laalaa garuma anin jira jennaan bakka gammadeetu dhaqee onni isin natti agarsiiste ottee miti jechuudha. Ottee kanaan agarranii boottee marqaa akkanaan jirtu laala agartanii kan ottee marqaati amma ta'an beeku kaanan itti raasan agartanii akkana gurratti akka qabdu duraan akka hotee biratti aannan kanatti raasaa turan aannan ittoo sin naqanii feestaala hidhanii feestaala kunoo yabbuu adii tokko hin beektanii kan madabara keessaa bahu. Isaan ana itti raasan ottee kana isiin garuu ottee marqaati jettee kana natti agarsiiste hedduu aarii keessumatti gadi qabadhe aarii kee jechuun aarii badaa osoo hin taane injira isiin naan jennaan injira san qabadhe deeme garuu achi dhaqu kun ottee miti jechuudha. Akkanas nan jawaardubsate kiyya viidiyoo kiyya kana fakkaata tureetti deebi'ee distii tiyya fudhadhee gara manaa deeme laayikii gochuu hin dagatinaa distii tan akkamitti akka sileessuu fi akkamitti akka itti goonu isinitti agarsiisa viidiyoo itti aanu irratti eeggadha. Hodhallee yoo barbaadan kunoo asii bitadha isin jaa namni barbaadanillee karaa keessaatiin na dubbisa. Viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo walitti deebina hangasitti fayyaa naa qabaadha warri na daawwattan galatoomuu alfaadha baay baay.